Radio Simbirtuu. Guyyaan naannee torbeen ga'ee wayita qophii torbeetiin walitti deebinu kanarraaf ta'u jennu hunduma isaa qopheeffanne isin eegnee jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii simbirtuuti. Qophii simbirtuu har'aa akkuma innaa kaanii kan eegallu oduudhaanidha. Itti fufuudhaan immoo qophii tokko isinii dhiyeessina, qophii addaa. Sababa qophii addaa kanaatiin qophiilee idilee keenya lamaaniyyuu jechuunis qophii simboo fi qophii imalaa har'a waan hin qabaanneef dursine of qoltii isin gaafanna. Amma kan dursu oduudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Kaartaan haaraa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiif bakka tokkotti qophaa'ee ba'e hojiirra oolchuudhaaf mootummaan duulatti jiraachuun beekame. Maddi Simbirtuu akka jedhetti bulchiinsi magaalaa Finfinnee pilaanii haaraa sana hojiirra oolchisuudhaaf caffee isaatti dhiyeenya kana dhiyeesse raggaasifateera. Walgahii caffee Oromiyaa dhiyeenya kana Adaamaatti taa'ame irrattis warri Oromiyaas akka raggaasaniif jecha obbo Kumaa Dammaqsaa dhimma sana caffeetti dhiyeessanii harkatti fashale. Miseensonni caffee harki caalaan waan obbo Kumaan dhiyeessan sana waanta didaniif obbo Kumaan dallansuudhaan galma sanaa keessaa bahanii jedhe maddi keenya naannoo sanaa. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo marii ariifachiisaa qopheessuudhaaf guutummaa Oromiyaa keessatti qondaalota isaatti dirqama kenne. Konferensii hatattamaan akka qophaa'uu fi olirraa itti darbe kun xiyyeeffannaansaa barsiisota, barattoota, hojjettoota mootummaa irratti ta'e dhimma magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa tokkummaa impaayera Itoophiyaa tiksu bu'aa mootummaan adda waa'uuf fide namootatti himuudhaafidha. Kana irratti immoo namoota ilaalcha addaa qaban adda baafachuu fi isaan hordofuudha kan jedhame. Mootummaan keessa filannoo dhufuuf qaata duula jalqabeeraa jedhu taajjabdoonni tokko immoo. Saawudii Arabiyaan namoota biyya Itoophiyaatii gama biyya kiyyaa seenaniittiin jette 800 kan ta'an hiitee jiraachuun beekame. Gariin isaanii immoo adabbii du'aalleetti jigee jira jedhame. Namoonni sun immoo harki caalaan isaanii Oromootadha. Kanaaf karaa danda'ame maraan akka isaaniif birmatamu gaafata oduun simbirtuu ga'e. Korri tokkummaa barattoota Oromoo Jarmanii 38ffaan kan fulbaana 14 magaalaa Firaankfurtitti taa'ame milkiidhaan xumurame. Adda bilisummaa Oromoo biyya alaa kan ta'e tokkummaan barattoota Oromoo damee Jarmanii korasaa waggaa galma walgahii yuunivarsiitii Joon Wolfgangitti godhame gabaasa hojii bara 2012 hanga 2014 jiru gamaggamee raggaasisee ka'e. Kana malees haala qabatamaa qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu amma irra jiruu fi adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti maal gochaa akka jiru qondaala dhaabarraati ibsi kennameera hirmaatota sanaaf akka oduun simbirtuu ga'e jedhutti. Korri tokkummaa barattoota Jarmanii baranaas akkuma aadaa Oromootti eebbaatiin eegale koree hojii raawwachiiftuu gadaa itti aanuus filachuudhaan walgahii isaanii goolabani. Dhumarrattis Gaambeellaa keessatti uummanni Mazhangiree lafa keenya hin kenninu jechuudhaan mootummaa irratti finciluun dhagahame. Aanaa Goodarree keessa maqaa misoomaan sooressota deeggartoota mootummaa ta'aniif lafa kennuudhaaf wayita jedhametti uummataa fi hidhattoota mootummaa gidduutti walitti bu'insi dhalate. Akka kanaan uummata hedduurra miidhaan lubbuu fi kan qaamaa gaheeraa jedhe oduun nu ga'e. Uummanni kun kan mormanii fi lafa gurguramu sanarraati kan fayyadamu isaan osoo hin taane mootummaa fi warra lafa sana fudhatanidha jedhaniitu. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanumadha. Amma gara qophii addaatti dabarra. Yabunaa hin daraarinii hagan harree bitutti harree arabaa bitutti
yadu'aa nawwaamini hangan lafa garaa kiyyaa ga'utti jedhan akka aadaatti wayita geeraran. Kan sodaatanis du'aa kan hin oolles du'aa isa jedhu wajjin wal fakkaata yaadni kun. Wanti namarraa hin gorreen luwinaa fi goota walitti guurtu kan maqaan ishee du'a jedhamtu yoo abdii gootaa fi kabaja ofii nama biraa kuttee fuutu garaan nama gubatuunsaan oolu. Duuni maraafuu walqixa taatus warri du'an garuu walqixa seenaa dhiisanii darban lafa kanarraati. Gariin diinatti michoomanii fira isaaniitti wayita malanii hammeenyaan maqaan isaanii ka'u. Gariin immoo sabaa fi biyyaafuu ta'anii maqaa isaaniitiin biyyi isaaniittiin isaan dhaadata. Kana maraa waa malee hin kaafne dhaggeeffattoota keenya. Dhiyeenya kana dhukkubaan kan Oromoon isaan dhabe seenaa Aadde Faaxumaa Galmoo qophii keenya har'aa qophii addaatiin waa jechuu barbaanneetudha. Seenaa Aadde Faaxumaa Galmoo umurii isaanii guutuutti kan isaan dalagaa bahanii qophii gabaabduu kanaatiin hundasaa tuttuqnee bira geenyee finna jechuu hin dandeenyu. Garuu irrumaa tuttuquudhaaf yaalla. Aadde Faaxumaa Galmoo obbo Ahmed Mahmud Galmoo fi Aadde Aminaa Aliirraa bara 1930 Dirree Dawaattidha kan isaan dhalatan. Aadde Faaxumaa Galmoo ijoollee dhiiraa 2 fi dubaraa 4 godhataniiru. Waa'ee Oromoo halagaatti beeksisuu, halagaas immoo qabsoo bilisummaa Oromootti hawwatuu, qabsoo hidhannoo Oromoo gargaaruu fi baqattoota Oromoo biyya Jibuutii keessatti gargaaruu keessatti namoota adda durummaadhaan ka'an keessaa tokko Aadde Faaxumaa Galmooti. Waa'ee seenaa Aadde Faaxumaa Galmoo dhiyeessuudhaaf wayita jenne namoota dubbisneerru qabna. Jalqaba irratti waa'ee Aadde Faaxumaa Galmoo akka nutti himaniif jecha mucaa isaanii jalqabaa akka ta'an Aadde Fooziyaa Galmoo dubbisne. Haati kiyya nu qofaaf otoo hin taane Oromoo cufaaf haadhadhaa jechuudhaan eegalu waa'ee isaanii wayita dubbatan. Nama Oromoo hundumaaf haadha turte. Kun Islaamaa kun Kiristiyaanaa kun Hararii kun Wallagga kan jenne Oromootti amanti. Kanaafuu seenaa gaarii qabdi gaanullee namoonni siin cinaa dhaabbattee waa gargaarte hundinuu ni beekane. Gaa haati abdii haadha nama hundaatii jechuun danda'a. Wayita dhukkubsatan kana maal haasaa turanii maal dhaammataa turanii hawwiin isaanii maal ture Aadde Fooziyaa? Hawwiin isaanii gizuma hundaa Oromiyaan ni bilisoomti jetti. Mootummaa dhufte sana rabbi nurraa haasu jetti. Wanta akka takka irraanfattullee waan dur irraanfattu gizuma hunda waanuma qabsoo haasuuti. Nama dur beeku gizee dhufanii isii dubbisanillee oduu ganda keenyaa maal dhageessa oduu jara keenyaa maal dhageessa jarri san nurraa ka'ee mochuma jiran jetteetuma gizee hunda kanuma gaafatti. Fakkeenya nama Oromoo tokko kan mana nu bira dhufee isii dubbisu mucaan kee maqaan isaa eenyoo jaanii yoo maqaan isaa akkana jaanii ati maqaa Oromoo dhabdee maqaa kana baasaa jetti namaan beektaa Oromoo sabboontuu Oromoo jechuudha. Aadde Faaxumaa wayita lubbuudhaan jiran nama hedduu mana isaanii qubataa ture jedhanii akka ambaasadara Oromootti dalagaa bahanii akka mooraa baqataa Oromoottis manni isaanii hunduma banaadha Oromootaaf jedhanii. Ijoollee isinii fi baqataa akkamitti keessummeessu namoonni hedduun adda addummaan qabanii ijoolleen isaanii fi Oromoon hunduu qixxuma tajaajila argatu jedhanii dhugumaa wanti kun. Dhuguma kana waan nuti nyaannu namni baqataa saniis nyaataa yoo wanni mana jiru nama kana hin geenye namoota kana fuutee mana adda addaa geessitee ummata kanaan warra kanaan faxara laadhaa jetti kanaan irbaata kanaan laaqana jettee ummata kana adda jirti. Nuufi namni baqataan takka waan adda addaa nyaanne waluma qixa nyaannee guddannee jechuu dandeessa. Dhukkubni isaanii maal ture moo umurii mattu ga'e Aadde Fooziyaa lubbuun isaanii? Dhukkubni isaanii dhugaa yoo dubbanneef Alzaayimaraatti dhufe harmeetiyaa. Yeroo dheeraaf almost ammaan tanaa 7 years harmeentii Alzaayimara qabdi. Tajaajila hin arganne gahaa fayyuu hin dandeenye? Tajaajila Alzaayimara namni qabu dhukkuba Alzaayimara jaan kuni dhukkuba irraanfata eejiidhaan hin dhufuu ni dhufaa gizee dhufuu irraa fayyuu hin dandeessu isloo kilar jedhanii egaa qoricha waan adda addaa fudhachaa jirti yerootti nuti dheenee asii dubbisnaa biyya gizee kophaa teessu itti cimaa ammoo tanaaf murteessinee mana deebitee ilmaan isiitii fi abbaa warraa isii wajjin tajaajilamtee akaramtee jechuudha. Amma eenyu bira ture wayita? Abbaa kiyyaa obboleeyyan kiyyaa ilmaan akkoo taatuu fi nama baay'een mana jira. Awwaalchi amma eessa ta'e? Awwaalchi amma Oromiyaa moo Jibuutii ta'e? Jibuutii awwaalchi maaliif Oromiyaa dhaquu hin dandeessu isii
wanni himattee ayyoon du'ee si bakkuma abbaan manaa kiyya jirutti waliin awwaalamnuu qabnaa jettee waan isiin wasiyaa himattee achumatti isiin awwaallee jechuu jabuutumatti. Obbolaan keessan meeqadha? Nuti nama 6 dhiira 2 fi dubara 4. Dhaamsa yoo qabaattan adde Fooziyaa kan jettan hoo jiraate? Dhaamsi ani qabu nama Oromoo hundaanuu galatoomaa fayyaataa namni isiidhaaf har'aan tanaa duutii isiitti dhaggeeffamee isinillee rabbi isin haa jajjabeessuun ja'a sabrii mana isaanii haa kennu fayyaataa ulfaadhaa Oromoon akkanatti du'a haadhatiyyaatiif akkanatti rooraatee biyya hundaa akkanatti mudhii hidhatanii ka'an ka isii beekuu ka isii hin beekne hundinuu seenaa qabdi je'ee dhugatti seenaa isii tana hojiirra oolchuu barbaadan hundinuu fayyaataa ulfaadhaa galatoomaan jaaga. Tole adda hiddii yookaan adda Fooziyaa Galmoo rabbi isinii fi obbolaa keessan jaaniif sabrii lubbuu adda Faaxumaa immoo rabbi bakka qananii kaa'uun jedha. Yaa Rabbi yaa Jabaa ilkoof sumaan qabaa. Yaa Rabbi yaa Jabaa ilkoof sumaan qabaa. Ilkoof sumaan qabaa. Ilkoofi barkoo ani sumaan qabaa. Bobbaa fi gala na tirsi dhiibaa. Rahmata kee jala na qubachiisi. Namoonni Oromoo waa'ee adde Faaxumaa yoo xiqqaate gurraa quban qaban yoo jenne namoota qubaan lakkaaman ta'uu ni malu. Namoota hedduu isaan beekan keessaa tokko obbo Abduraashid Abdurrahmaanidha. Isaanis waa'ee adde Faaxumaa Galmoo hamma beekan akkas jedhani. Hunda duraansee isinilleen warra haala kanaaf olummaa kennitanii yeroo keessan waan kanarratti fudhattaniif galatoomaa isinin jaa. Ani adde Faaxumaa kaniin bara 1978 akkaan biyyarraa baqadhee magaalaa Jibuutii seeneeti. Yeroon sun yeroo namni keenya reefu biyyarraa ba'uu jalqabee akkaan magaalaa Jibuutii seeneen magaalaa Jibuutii keessa namni Oromoo hedduun turre yeroo sanitti mana nama Oromoo gaafadhe. Kana namni Somaalee tokko fuudhee ganda Oromoo na geesse. Achirraa fuudhanii mana isaanii mana isii na geessan. Akkasittiin isaan wal bare. Bara 1978 irraa kaasanii obbo Abduraashid Abdurrahmaanii fi adde Faaxumaa Galmoo wal baranii gaafa jalqaba wal agartan akkam waliin jettan akkamitti wal simattanii fuulli isaanii akkam ture gaafa isin arganii maal jedhan akkamitti isin simatanii gaafa sana? Yeroo sanitti ani barataa reefuu biyyarraa bahee barattoonni warri biyyarraa bahan ni jiranii fuulli isii wanni gaariin baqaragaa dhuftedha. Akkuma haadhaatti kan na simatte warra na dura bahanis akkasumatti oduu isaanii odoon biyyaan bahiniin dhaga'e gaafaan biyyarraa bahuu deemu magaalaa Huurso jedhanii achittiin ture ji'a amma tokko warra karaa nama deemsisu eeguudhaaf. Yeroo san magaalaa Jibuutii keessatti namoonni akkanaa akka Oromoo gargaarantu jiru jechuun dhaga'ee hoggaan dhaga'u anaafis durumaanuu abdii naa kenne akka namni Oromoo na dura jiru namni keenya yoo naggaa achi dhaqe kan rakkanne ka jiru hoggaan dhaqu simannaan isaanii isii fi ni jira warri dubartoonni biraatis reefu wal jaaranii caayaa dhaabbatanii jiranii waan gaarii ture hedduu akkuma namaa mana warra ishii dhaquutti ni filaale akkasumatti mana isaanii seenee bahaa ture.
Hagam waliin turtanii Jibuutii keessa waliin sosochootaniitu yoo ta'e nama akkamii turani adde Faaxumaan? Sambooda Jibuutii keessa waggaa 5 ture waa'ee sochooha Oromoo kan yeroo sanitti naannoo sanitti gaggeessurraa nama tokkoon ture. Hojii walitti nuwitee turte. Isiin nama ajaa'ibaati. Nama guddaa namni gargaarsa namni isiin namaaf goote irratti kan laalu namaaf naasuu qabu nama jaalala nama fi saba ishii qabu sani alattis nama hoogganummaa uumaa qabdi waan tokko kaatee ifiif gooti akkana haa goonu akkas haa goonu jetti nama faxina dafee waa yaadu akkana goone jettee warra mala dhiyeessu yeroo sanitti isiin hooggantuu caayaa Oromoo damee dubartootaa turte. Egaa akkuma haadhaatti kan nu laaltu anaa fi warra achi turre yoo rakkanne yoo akka taane bakka dheenetti himannu isiidha. Haala akkasii keessa turte nama ajaa'ibaati dhugatti sabboonummaa fakkeenya sabboonummaatti naannoo sanitti osoo nuti hin dhufin dura biyyi san biyya warra Somaaleetii fi uummata Affaarii uummanni Somaalee keessaa akkaataatti nama keenya ilaalu yeroo ammallee hedduu waan jijjiiramne akka nama gadhaantiitti nu laalan baqataa isaanii achi dhufuunumaa caalaa akka nama rakkatee dhufeetti isiin akka namni kun rakkatee hin dhufin akka namni kun siyaasaarraa bahe akka namni Oromoo nama hunda caalu nama haasa'u nama afaan Somaalee afaan Arabaa afaan Affaar afaan Faransaay afaan Arabaa afaan Amaaraa dubbatu odoo mana barnootaan dhaqetti so haala kana hundaan abbaan firiyootti dhaqe nama ibsu nama tokko osoo hin ta'in akka seelii tokkotti ilaalamtu. Mee sabboonummaa akkasii kana akkamitti horatan laata waliin yoo haasoftanii turtan bara sana maatii irraa dhufe moo achuma Jibuutiittidha Oromummaa kanattu daranuu isaan kakaase moo akkamitti baratan sabboonummaan isaan keessa akkamitti biqile laata quba qabdu waa'ee duuba isaanii? Eegas biyya keessatti yeroo biyya turanis faamiliin isaanii faamilii warra galmoo jaamaa isaan keessaa obboleessisi Ismaa'il Galmoo nama naannoo Dirree Dhawaatti sossooha afran qalloo kan aadaa fi afaanii irratti deemaa ture warra qabeenyaan sooressanni nama import exportii waan ni godhu kuduraa fi muduraa biyya alaatti erga nama qabaataadha nama qabeenya isaatiin san gargaaraa ture maatiin isaanii warri akkasitti beekama warri Galmoo so maqaa guddaa duuba jira dammaqeessi naannoo sanitti isin faamilii san keessatti horte beekama ammoo eega biyya Jibuutii dheete yeroo isin achitti dheete yeroo Jibuutiin bulchiinsa Faransaay jala turani sossoohaa deemaa ture sossoohaa kana keessatti dubartoonni qooda guddaa qaban Somaalonni akkuma aadaa isaaniitti haala sanirraa waan guddaa waan barattee qabdi. Isii fi dubartoonni Oromoo warri yeroo san biyya san keessa turan warri akka adde Zeenabaa Ibrahim jedhaniin taan halloo sheekaa namni habu halloo jedhanii jarri isaanii wajjin isaan qofa osoo hin ta'in warra biyyaa qofa osoo hin ta'in ifiifis ijaaranii akka inumaa gaafa Jibuutiin bilisa baatu bara 1977 akka caayaan Oromoo heeraan bu'uuramu warra godhe isa kana mootummaan Itoophiyaa duraan agartee isaan sossoo keessa jiran adde Faaxuma akka waldaa jira waldaa Itoophiyaa kan imbaasiin Itoophiyaa ijaare kan hawaasaatis ni jira akkasumatti immaas kan dubartootaa jira isa kanatti dhuftee akka makamtu gaafatanii diddee ka'ii fi dhaabbachuu irratti warra jalqaba sossoohe kun egaa jaarmaa Oromoo kan walabate kan dhaabbate yeroo sanitti 77 isaan warra mootummaa biratti beekame
warra duraati. Awurooppaa keessatti of course ijaaramanii Oromoon ni jira, Ameerikaas ni jira. Haa ta'u malee isaan akka hawaasaatti akkasitti ijaaramanii bu'uun inni kuni qooda aadde Faaxumaa fa'aa kanneen irraayi. Biyya sana akkasitti odoo maabarii Itoophiyaa jiru lakkii Oromoonis ijaaramuu qabdi jedhanii kan achi baasaniif dammaqinsi isii sossoohaa deemaa ture biyya keessattis ka biyya alaarraahis biyyoota guddaa qabdi. Sabboonummaan isii Oromummatti akka ishiin itti boontu nama Oromoo jechuun achitti aadde Faaxumaa jechuudha. Faaxumaa jechuun Oromoo jechuudha. Akka waan sumuuda wanni Oromootti ilaalamu. Amma tuttuqxan isinillee Haayile Sillaaseen dargiin waldaa dubartoota Itoophiyaa moo Haayile Sillaaseen waldaa dubartoota maqaa haadha manaa isaatiin kan moggaafamte jirti achi galii jennaan diddee waldaa hawaasa Oromoo kan dubartoota Oromoo biyya Jibuutii keessatti yeroo jalqabaaf seera qabeessaan galmeessisanii kan kanas dalagan hiriyoota isaanii faana aadde Faaxumaa fa'i. Mee gama kanaan eenyutu isaan dubbise akka isaan Itoophiyaatti galan imbaasii Itoophiyaatti moo maaliif immoo didanii mee dhaggeeffattootaaf bal'isaatii haasa'ame waa'ee seenaa isaanii kana? Imbaasiin Itoophiyaa onnummaan biyya san jiruufuu irra guddaa humna sossooha uummata Oromoo iftuubatti hambisuudhaafi akka Oromoon achi baatee hin jaarre godhuudhaafi kanaaf yeroo hunda ijaagurra qabu hawaasa keessaa namoota qabu qaruutee qabu eenyutu waa hojjeta eenyutu waa godhaa ni beekan. Namoota kanaaf warra keessaa hoogganummaa qaban warra waan kanaan deddeeman yeroo hedduu bunaanis guna horiinis akkuma ammaa wayyaaneen lafaan uummata sobaa jirtutti yeroo akka duutti isaanii waan akkasii godhaa turan. Baasaboorti isinii baafna maal isinii godha kana isinii godha jechuudhaan. Aadde Faaxumaa warra lakki kanaan kan barbaannu jedhee gaaf dide. Waanneen fedhiinisii hawwiinisii Oromummaanisii dhoo isaan hin turre ni jira warri ifa baasuu hin qabnu dhokachuu qabna jedhee jechaa ture. Haa ta'u malee ganda keessa deddeemteeti biyya Jibuutii keessatti dubartoota hedduutu jira. Dubartoonni keenya alagaa warra heeruman. Isaan qorattee bira dheeyxee tokko tokko hin dammeessiti. Seenaa itti himti, haala itti himti, fuutee fiddeetu waldaa keessa dheeyxi. Akkasitti warra sodaachaa ture warra if hin beekne if beeksiftee kan hookawaanni gootu haala kana godhuudhaaf kaaseta adda addaa qabdi achitti kan nu qopheessaa jetti amma nagaa dagaaf tokko walaloota akka qopheessinee turre kan yaa rabbi nu bilisoomsi jettu akka manzuumaatti akka faaruu amantii islaamaatti. Isaantu baasise. Bakka deemtu hunda qabattee deemtiin. Gadaa melbaa waraabnee kaasatti qabdi. Fuutee hoggaa namni waan biraa haasofamee kana dhaggeeffadhaa jettee keessa geessi. So halkanii guyyaa wanni isii jaaddu wanni isiin hawwiin isii guddaa ture. Kanarraan gaafa nus amma yeroo ta'etti adda bilisummaa Oromoo hojjechaa ture. Hoggaa isaan dhufanii bakki qubatan jechuudha. Namoonni gargarii biyyarraayis. So kana hunda sodaa maleedha kan hojjechaa turte. Kan namni adda addaa biraa qabamu, kan namni adda addaa biraa hidhamu. Murannoon isiin kanaaf qabdu cimaadha. Abbaa warraattis akkasuma. Nayyaa dalagaaf tokko ammaa masgidarraa hibaana anaa fi abbaa warra isii. Booda namni tokko dhufeetiin Somaaliirraa dhufee abbaa warra isiitiin mana Faaxumaa galmoo beektuu jeen. Hin beekuun immoo beekama jedha akkas. Hin beeku malee amma reefu dhufe. Amma reefu namni seenu hundi akkasi gaafatee iyyafatee dhaqa. Oromoodhuma inni sunis. Oromoodha. Maal abbaa warraa adde Faaxumaa. Inni gaafatu Oromoodha. Oromoodha. Beektu inni gargaarsaaf deemaa bara beeknaa jenneeni. Abbaan abdiis akkasumatti hin beeka jedheeni kaanee waliin deemna hoggaa mana geenye isinis asuma deemtanii nuun jedhe. Abbaa warraatiis eebaa asuma deemnaa jeen. Akkasii ol seenu hoggaanne ol seenu ijoolleensaa xixiqqoon dhufteetti maramte baabaa jedhanii hayi. Sa'iifiin warra abbaa adde Faaxumaatii jeen. Hammas akka beekamtee jirti. Ambaasaadarummaa fi imbaasiin Oromooti jechuun danda'ama ture jechuudha isaaniif manni isaanii. Sanii oli malee sanii oli bara. Imbaasiin warra mindaan kafalamee fi taa'ee
shufeerri isaaf waan ni godhamee olii gad deemu isiin warra ifiisiitiif yoo namni tokko dhugaa sitti himuudhaaf yeroo sanitti rakkoon keenya yeroo hunda ni jirti namni keenya rakkoo guddaa keessa ture warri nuti keessaa warri dura baqanne nu durri keenya dukkana ture Ameerikaa deemnaaf Awurooppaa deemnaaf himika biyyaa baane achitti hireen akkasii hin turre namni kuni achi dhufee dukkana keessa ta'a waan godhuu deemuun beeku yoo jiraatellee gaabiyyumatti deebi'uudha yeroo gaa haalli tole kuni odoo haalli Ameerikaa fi ka Awurooppaa hin banamin Awurooppaallee hin turre Kanadaadha so namni kuni nama hiree akkasii hin qabneetu jira namoota eega biyyarraa bahan rakkoo adda addaa keessa seenanii sammuun isaanii ijoollee sammuun cufamteetu jira mana isii keessatti wallaanti ani immoo namoota maqaa dha'uun barbaadu malee warra akkasitti ji'a saddeet mana isii taa'ee dhadhaa mataarra kaayanii mataa sammuu dhukkuba jaanii akkasis wal dhaadanii Ameerikaa deemee jira. Baasiin kun hundumaa kan isaaniiti. Nama kanan beektu firummaan qabdu. Hoggaa mooraa isaanii banaadha. Ol seenee gisee fene baana. Bishaan biyya sanitti mi'aadha. Jibuutii keessatti bishaan horiin bitatta bishaan qabbanaawaa. Bishaanuma dhuguudhaaf inni kaan ashaboo soogidda qaba. Inni isaan jahalaa jedhaniin isa eelee bishaanii kana namuu seentee dhuguun hamma san gargaarsa argachuu waan guddaadha yeroo sanitti biyya san keessatti. So kana caalaadha. Hoggaa yeroon nyaataa ga'ee qoriin isaanii banaa namuu dhufeetuma nyaata seenee nyaata. Dhoosatti ilmaan isaanii ijoollee jaha kan qaban kuni akkuma nama baqataatti waliin guddanne. Akkasumatti baqatuma hojii nyaatan baqatuma hojii jiraatu. Bakki raftus bakkuma agartee rafta namni ala rafaa mana rafaa biyya san biyya ho'aati. Bakkuma agartee rafta akkasuma hulaan banaa mooraan kallattii haacacifamtu malee nama bakkuma harkee rafa akkas keessa turan. Manni isaanii mana baqataa tahee jireenyi isaanii jiru baqataa hojii ta'e. Isii qofaan hin beekaanii jira warri biraatis Oromoonni jiran warri bakaree tokko kan dhugatti gargaarsa guddaa godhe. Haa ta'u malee isiin hoogganummaan isii akka dubartiitti fakkeenya guddaadha. Nama seena qabeessa gargaarsi isiin goote hammana jedhamee himamuu danda'amu. Oromoo qofa osoo hin ta'in alagaafis hedduu goote beeka. Amma na yaadata namoota Oromoon ta'in kan Jibuutiin kun hoggaa amala Faransaayii horteeti hoggaa ati isii rakkate fuudhaniis darban. Darbu jechuun magaalaarraa ala si baasan. Magaalaan suni dallee qabdi. Dallee kana warra wanni keellaa warra eegu jira. Dheedheeti bo'oonneeti nama kana. Kan magaalaa ala baatee kan namni alagaatis itti himata. Namni Oromoon ta'inis hedduutu jira kan isiin gargaarti. Nama Amaaraa, nama Guraagee, nama adda addaa. So haalli kuni hammam takka kan isiin naasuu qabdu namaaf ibsa. Namni isii himatu hin jiru gargaarsaan malee bira dhaabbachuudhaan malee. Gargaarsa namummaa, gargaarsa Oromummaa akka ambaasaaddara Oromoottis akka mooraa baqataa Oromoo tokkootis hojjechuun ala qabsoo bilisummaa Oromoo gama hidhannootiin dirree keessatti godhamu keessattis gahee guddaa qabaa jedha seenaan isaanii. Waa'ee kanaa maal quba qabdu kan isaan gumaachan laata? Kana gaanii matatti hin beeka waan iccitii hin beeku irra guddaallee haasa'uun barbaadu. Kuni qooda guddaadha wanni isiin goote. Hawwiin isii bilisummaa Oromiyaati. Amma gaafa dhukkubsatte namni hoggaa umriidhaan waan inni ta'e if dagachuun if raafachuun ni jira. Hoggaa namni dhaqee akka nama kana ka garii wallaaltee jirti. Ammoo bilisummaa Oromoon wallaalli hin raanfanne. Oromoon eessa geesseetti? Bilisummaan Oromoo eessa geesseetti? Gaaffiinsi kanuma. Ati eenyu kanaa miti. So fedhiin isii yoom Oromoon abbaa biyyaa taatee mirga isii hortee bilisummaa isii qabaattiidha. Obboleessa isii kan gaafa obboleessi isii biyyatti ajjeefame Jibuutitti taasisaa teenyee turre 78 79 na fakkaata. Xiqqollee isin nama sheenaa miti haala sanarraa kuni waan bilisummaan qabu jetti. Ganaa namoota hedduutti itti wareegamu ta'a. Je'ee nama akkasitti murteeffatee
beeku. Mee obbo Abdul Rashidii fi adde Faatumaa Galmoo isa dhuma yoom wal agartan yookaan bilbilaan illee haa ta'u yoom wal dubbistanii maal jedhu yeroo sana wayita sana? Ani asitti magaalaa Torontoo turte odoo Jibuutiin deebiin akka dhukkubsatteen. Bara kam? Mana hakimaa dhaqeetiin gaafadhe. Bara kam? Waggaa sadii akkana ta'uun oolu waggaa 4. Sancaaluus ni mala eega Jibuutiin deebite. Dhaqee gaarii argee wanni sanuma gaafii akkuma reefu jee wanni siin haasawitu Oromoo isa geessedha. Gaafiin isii. Nama akkas qaroo akkasii goota akkasii dandeettii hoogganummaa nama qabu akkasii Oromoon dhabuun qaawwa wayii Oromoo keessatti dhuumaa laata obbo Abdul Rashid? Namni hamma tokko jiraata adde Faatumaa wanni guddaan isiin dhiifte legasiin isii fakkeenya gaariidha. Fakkeenyi kanaa jiraachuun namoonni kanaa jiraachuun seenaan isaanii akkamitti goota kanatti seenaan isaanii himamuun namoonni biraa caalaa akka murannoo isaanii akka caalaa ta'u daran ta'u godha. Oromoo yeroo sanitti 2014 osoo hin ta'in 70moota keessatti namoota akkasii Oromoo qabaachuun eebbifama. Sablasi. Oromoon isiirraa ni badhaate. Haala isii kanarraas Oromoon baree akkasiin kumaasamni akka as kan godhudha. Isiin nama takkitti akka kumaati yeroo sanitti. Kanaaf kan ittiin Oromoon hundi boo'u. Dhugaa nama lagaa biratti dandeettiin isii sammuun isii yoo akka nama mana barnootaa dhaqeetti madaalamu PhD meeqaatan qabdi beeku waan adda addaatti social work tajaajila namaa kennuudhaan siyaasaadhaan dabbalummaan isii akkaataa itti nama haala rakkoo saba keenyaatti ibsitu ifiifuu waan addaati. Namoonni kanaanis akkatan yeroo hunda namoonni kanaa hin jiru. Haa ta'u malee seenaan isii amma himamee namoota biraatiif fakkii gaarii akka ta'u godhudha. Yeroo ammaa kana Oromoon biyya alaa jiru gariinsa wayita gadi bahee dubbatuu sodaatu jira. Dhimma Oromoo gadi bahee namatti himuu dhongaa lagatu qaana'utu jira. Gariin immoo of kennee hojjetu kana ni sodaata. Isaan bara dhiphina sanayyuu bara rakkoo sanayyuu inumaayyuu ollaa mootummaa Itoophiyaa ta'anii akkas gochuun isaanii dhaloota har'aaf barumsa ta'a laata? Of course, wanni guddaan godhamaa jiru kanadha. Yeroo sanitti wanni imbaasiin Itoophiyaa deddeemtee sobdee sobaan Oromoo dadhabdee Oromoon akkasitti noo ja'aniif jaaran hamma xiqqaadha beeka Oromoon guddoodha. Yeroo hundi bakka naannoo Jibuutiitti, Somaalees, Keeniyaas Oromoon baay'ee lakkoo isaan. Ammoo hammiif jaare waa xiqqoo. Warra lakki jee kana. Ammas akkasumatti wayyaaneen lafuma keenyaan nama keenyaan waan ni godhaa jirti akka waan isin nu kennitu akka waan lafa keenya isin nu hirtu warri isa kana fudhatanii inni kun isii kana mootummaa heeraa namni tokko lafa namaa hiruudhaaf heeraan filamuu qaba. Ifiifuu shiftoota Habashaati. Shiftaan Habashaa lafa Oromoo hiruu hin danda'u. Mirgaas ittiin qabu. Warri kanaan soomaa jiru guutu biyya alaa keessa. Ammoo akkasumatti warri lakki je'ee jiruu sadoo tan waggaa dhibbaarra tan bilisummaa guyyaa tokkootu irra wayya warri je'es ni jira. Hedduudha haalli kufaa qabsoon olii gad qabdi. Yeroo kana keessatti haalli isii kun dhufuun yeruma isaa ilmaa Oromoota caalaa akka kaasu godha. Namoota hedduutu asitti illee gaddasii taa'aa turre ilmaanii wajjin nama hedduutu dhufe amma kaleessa dubartoonni lakkoofsan qaban warri waajjira keenya seentara keenya dhufan. Kanaaf haalli isii kun fakkeenya gaariidha. Namni Oromoo qabeenyi keenya nun katti soban ta'uu hin qabu. Diinni nu gaggeessuu hin qabu, nu bulchuu hin qabu. Oromoonni isaanii wajjin jiraanna jedhuu guutuudha. Haa ta'u malee kan kana fidee haaluma qabsoon keessa jirtu keessaanuma baana jennee yaadnadha. Dhumarratti yaada yookaan immoo isinaa jabeessu ka jettaniin yoo qabaattan. Inni dhugatti qabsoon Oromoo adde Faatumaa dhabuun waan guddaadha. Isa loos. Kuni maatiin isii warri duratti isii dhabee maatii isiitii haadha
ilmaan isiiti abbaan abdii innilleen nama umrii lafa bulee haala gaarii keessa jiru ilmaan isaanii ilmaan jaha dhiftee deemteesiin dhiira lamaa fi dubartii afur abdii abdii jira Usmaanii jira Hiddii jira Aniisaa Sa'iidaa fi Aamina isaan kuni warra jabina haa kennuuf jedhamu akkasumatti immaas qabsaawaa fi sabboona hundinuu umrii isiitti ittiin boonna hamma yeroo kana turuunis gammachuu takka maaliif namni hanga tokko jira fiyyeen jira namni hanga tokko jiraata kana alatti immoo yaada isa bakka hangeewu takkan warra hafirraa eegamu bakka jirtutti of course eegaa jirti still yaadni haalli isin hojii jira hundumaa namuu sabboonaan hundi qabsaawaa hundi waan itti jajjabeessuu qabu ittiin enerjaayiz godhuu qabu jee yaada kanuma galatu. Tole obbo Abdurrashid Abdurrahman haga beektan gootitti Oromoo Aadde Faaxumaa Galmoo irratti yaada keessan seenaa isaanii ilaalchisee yaada amma beektan waan kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'a obbo Abdurrashid. Atillee galatoomaa obboleessa kiyya.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa hanga torbeetti turtii gaarii.